राजी मसरत namni maaliif sin hadheessaa sin? Seexan hojiin isaa maal? Seexan hojiin isaa maal? Ajjeesuudha ka? Hadheessuudha. Ajjeesuun sirriidha. Hadheessuudha. Hadheessituu obbolootaadha miti. Nuti hadheessaa eessaa qabna? Waaqarraa hadheessaa hin qabnu, lafarraa qabna. Waaqarraa hoo maal qabna garuu? Wabii qabna. Warri waaqarraa hoo maaliif ililchu laata? Isa hadheessuuf isa hammeessutu maal ta'e? Gad darbatame. Kanaafuu warra nama hadheessan kanaan hordoftoota seexanaa jenna ka? Kan biraa warra nama hadheessanii maal jennu? Warri nama hammeessan nama hadheessan ilmaan seexanootaati, ejentoota seexanaati. Raajii Masarat, namni maaliif nu jibba? Ituu namni hunduu nu jaallate anu adda nan ga'u. Namni baay'een maalidha garuu? Inaaffaadhaan alamaadha namni baay'een. Kan biraa hoo? Nabsa gadaayidha namni baay'een. Seexanni akkamitti dhufaa? Seexanni bara kana ani seexana jedhee gara keessan dhufa miti. Mee ani warra narratti ka'an maal gochuun qaba? Ba'aa isaanii baatta. Cufaa ba'aa isaaniin baadha fi Raaji. Karaan kiristaanummaa isa kana. Haa ta'u tole rakkoon qabu. Warra nama jibban kanaa maal jettu sin? Fura birmaduuka qabaattaniif dhiisaa. Raajii Masarat, kiristaanummaan maal? Kiristaanummaa jechuun jireenya kiristoosiin fudhachuu. Naaf hin galle waan ta'eef sirriitti naa ibsi. Jireenya samboofaa sana isa doofaa sana gatanii jireenya haaraa, namummaa haaraa fudhachuudha. Ani amma akkamittan kiristaana ta'are? Jireenya kee keessa, haasaa kee keessa, ba'uu kee keessa, galuu kee keessa Kiristoos gaafa mul'atu ati maalidha? Ati kiristiyaana. Raajii Masarat, kiristaanummaan maal? Kiristaanummaa jechuun jireenya kiristoosiin fudhachuu. Naaf hin galle waan ta'eef sirriitti naa ibsi. Jireenya samboofaa sana isa doofaa sana gatanii jireenya haaraa, namummaa haaraa fudhachuudha. Ani amma akkamittan kiristaana ta'are? Jireenya kee keessa, haasaa kee keessa, ba'uu kee keessa, galuu kee keessa Kiristoos gaafa mul'atu ati maalidha? Ati kiristiyaana.